Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu qabdamtoota fi hordoftoota seedchana jirtu ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtan maratti nagaa qabdani soo anillee nagaan qaba alhamdulillah. Arallee deebi'ee dhufeen jira barnoota ajaa'ibaa takka qabadhee isiniif dhufeen jira isiniin jedha barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka jechaadha. Soo innis maal jechuun keessaniin oolu barnoonni har'a qabadhee isiniif dhiyaadheeru kuni akkata YouTuberra yeroo video maxxansinu kana haala seera qabeessa ta'een akka ajaa'ibaatti akkamitti gadhiisuu dandeenya isa jedhu jechaadha. So video nuti gadhiisnu video YouTuber irratti hin barbaachisne yoo ta'e videoon keenya sun isuma erginee hirraatiin jechaadha. Copyright qabaatee baachuu baatee akkamitti ilaalee seera barbaachisu hunda akkamitti guuttannee ittiin seera barbaachisu guutuu akkamitti guuttannee ittiin maxxansuu dandeenya isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. So hordoftootaan kiyya hanga dhuma sagantaa keenyaatti yoo na waliin turtan akka ajaa'ibaatti isiniif galadhee yaada. Saniifuu hanga xumura sagantaa keenyaatti share like subscribe gochuudhaan nu waliin turaan isin jedha. Akkasuma warroonni mana keenyaaf haaraa taatee yoo jiraatan isinillee share like subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isin jedha. Amma gama barumsa keenyaan isin dabarsaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu walumaan turtii gaariin yeroo gama barumsa keenya isin dabarsuu kana akkuma duraan isiniif ibsuu yaaletti yeroo nuti video hojjanne takka maxxansinu kana seera YouTube eeggannee yoo maxxansinu kana wanni YouTube rakkinee nurraan gahu xiqqaachaa deemaa jechaadha. Saniifuu of eeggannoodhaan sila waa hunda hojjannee bareedaadha. Amma saniifuu haasaa isinitti hin dheeressu gama barumsa keenya isin dabarsa. Kirooma kanarraan isheenee isin agarsiisaa isin immoo biroozara barbaadanii isheenuu ni dandeessanii. So saniifuu amma ani kirooma kanarratti ni dha'a. Yeroo gara kiroom kanarra yeroo isheeneen booda amma bilbila kiyya dalgan gashaa inni cibsa. Maaliif akka nagaan mul'atu jechaadha barreeffamni isaa natti xiqqaata waan ta'eefu amma saniifuu asirratti feetan bakka YouTube jedhu kanarra YouTube appii kanarra dha'uu ni dandeessan. Lammaffaa immoo bakka sarchii kanarratti asirratti dha'utanii youtube.com jettanii yoo barreessitan isinii dhufaa jechaadha. youtube.com kuno akkuma jalqabneen youtube.com illee asirratti nu dhufeera. Saniifuu irratti nu dhawinaa jechaadha. Haala kana yeroo irratti dhawinee kaaneen booda amma kuno haala kanaan nuuf fideera. Maal godhuu qabna amma desktop site godhuu qabna jechaadha. Bakka kanarra dhawinee xiyya kanarra achi booda ol binnee bakka amma saanduqa qullaa kana irratti ni guunnaa jechaadha. Haala kanaan yeroo bakka saanduqa qullaa kanatti guunne haala kanaan kinoo desktop site bifa kompiitarii nuuf fideera. Yaani amma kinoo asirratti ni dhawinaa jechaadha. Yeroo asirratti dhawinee kaaneen booda amma asirratti kana xaabaqnee ni qabnaa jechaadha. Achi booda amma immoo almarratti ni dhawinaa. Yeroo haala kana irratti dhawinee kaaneen booda nuuf fidaa jechaadha. Kunoo haala kanaan nuuf fidee jira. So egaa haala kanaas dhufee ka'een booda amma asirratti select files gootanii achi booda ammallee files bakka jedhu kanarratti ni dhawitanii video maxxansuu barbaadan sana fudhachuudha jechaadha. Amma kan deemu jirtanii ammallee galarii keessa ni sheentanii jechaadha.
egaa ala kanaan gaalarii keessan keessa seentanii kaatanii booda viidiyoo maxxansuu barbaadan san ni fudhatanii jechaadha. Haala kanaan ni fudhatanii jechaadha. Haala kanaan egaa fudhatanii kaatanii booda amma fakkeenyaaf akkaataa YouTube achiin banate yoo ta'e akkaataa YouTube ittiin banatan gootan jecha. Haala kana egaa barreessanii kaatanii booda yoo feetan immoo afaan biraatiin Ingiliffaa ta'us afaan Amaariffaa ta'us yaani afaan Oromoo malee afaan biraatiin viidiyoo kana beeksisuu yoo barbaadan mata duree isaa itti da'uu ni dandeessanii jechaadha. Akkasuma ammallee description haala kanaan gadi buunee irratti maal barreessinaa fakkeenyaaf mallattoo masalan kana fayyadamuudhaan maqaa keessanii maqaa YouTube keessanii irratti barreessanii jechaadha. Haala kanaan isuma walirraa mummuran irratti barreessanii jechaadha. Egaa haala kanaan barreessanii kaatanii booda yeroo namni description box irratti dheekeen booda maalitti dhufaa fi maqaa said channel jedhu kanarratti yoo dhahanii viidiyoon keessan hedduun as jalatti bahaa fi jechaadha viidiyoon keessanii. So kanaaf si fayyada. Ammallee playlist bakka jedhu kanarratti ni dhootanii jechaadha. Playlistiin kun immoo TikTok video, short video akkasuma barnoota afaan Oromoo aappii jedhee qabaanii asirratti ni dhaa jechaadha. Kan barbaadan waan viidiyoo sanii itti irratti maxxansanii jechaadha. Fakkeenyaaf akkaataa YouTube wajjin baratan gootanii playlistii keessan create yoo gootanii jiraatan waanuma barsiisan san irratti dhootanii jecha. Amma fakkeenyaaf barumsa afaan Oromoo aappii bakka jedhu kanarratti ni dhaa. Kanarratti dhaadhaa jechaadhaani keyboard daniin jedhaan. Playlist guuttadhee jechaadha akkuma agartan kana. Amma immoo viidiyoon keessan dhimma maaliiti? Viidiyoon keessan dhimma hajoollee moo dhimma nama gurguddaa isa jedhu yesiin dhimma hajoolleeti, noon immoo dhimma nama gurguddaa akka ta'e himaa jechaadha. Saniifuu dhimma nama gurguddaa asirratti inni dhoonaa jechaadha. Yeroo baay'ee kana fayyadamnaa jechaadha. Gadi buunee immoo akka gadii kunis illee akkanuma noorra jiraachuu check goonaa jechaadha. Akkasuma immoo ammallee show more bakka jedhu kanarratti ni dhoonaa. Haala kana egaa show more irratti dhoonee kaanee booda amma immoo gadi ni buunaa jechaadha. Gadi buunee amma immoo taagii barreeffannaa jechaadha. Fakkeenyaaf akkaataa YouTube ittiin banatan jennee barreessineerra jechaadha gara oliitti. Ammallee akkaataa YouTube akkaataa YouTube inni ammoo mallattoo amma tuqaa tan inni agartanii asirratti inni dhootanii jechaadha. Ammallee banatan jettanii jecha. Yaani yeruma jecha takka barreessitaniin tuqaa kanatti tuqxanii jechaadha. Uffadhatee akkaataa imootti banatan akkaataa YouTube'tti banatan waa'ee viidiyoo keessan irratti waan jiru sanii dhimma sanii irratti barreessitanii jechaadha. Mallattoo tuqaa tana tuquudhaani maaliif yeroo namni YouTube irratti search godhu akkam godhu akkaataa jedhee yoo barreessu viidiyoon keessan sun deemee keessa ni galaa jechaadha. Akkaataa jedhee namni YouTube irra yoo barreessu akkaataa YouTube ittiin baratan jedhee yoo barreesses waan hundaan qofa yoo barreessan jecha tokko barreessuudhaan haala kanaan YouTube keessanii faayidaa guddaa ni qabaa jechaadha. Languagein kun immoo viidiyoo maalii hiikan afaan maalii viidiyoo afaan kamii hiigadhiisu jirtaa isa jedhu kunoo haala kanaan ni jira. Yoo afaan Oromoo irratti ni filannaa jechaadha. Kun afaanonni baay'een ni jira. Saniifuu nuti afaan Oromoo filannaa jechaadha. Viidiyoon keenya maaliif waan afaan Oromoo itahee fi saniifuu haala kana afaan Oromoo egaa filannee kaaneen booda ammallee reekerdi guyyaan viidiyoo sana ittiin maxxansine immoo kunii jechaadha. Haala kanaan egaa nuuf inni yeroo nuti irra dhoofnu guyyaanuma sirrii san nuuf fidaa jechaadha. Yoo
kalandariin keenya yoo masaa jiraate naam yoo sirrii jiraate haala kanaan sirrii dhumnuu fidaa jechaadha. Yoo sirriin jiraanne immoo guyyaan sani hubachuudhaan irratti ni dhootanii jechaadha. Guyyaan sun guyyaa meeqa akka ta'e amma irratti ni dhoonaa jechaadha. Ammallee gadi ni buunaa yeroo gadi buunu kanuma irraa kana irratti ni dhiisna. Ammallee gadi ni buunaa yeroo gadi buunu amma immoo viidiyoon keenya maali? Komeedii moo intartiimentii moo fiilmii moo akkasuma geemii moo waa'ee muuziqaa moo poolitikaa moo maal isa jedhu asirratti nuuf fidaa. Viidiyoon keessa yoo waan barumsaa ta'e kunoo asirratti ni dhootanii jechaadha. Waan barumsaaf waan ta'een viidiyoon waraabaa jiru saniifuu asirratti ni dha'a jechaadha. Egaa haala kana irratti dheekeen booda amma immoo nu gadi ni buunaa jechaadha. Yeroo gaduma deemnu kana amma immoo nu koomentii nuuf fidaa jechaadha. Amma koomentiin kun ol irra jira. Viidiyoo kana jalatti namni koomentii naaf kaa'uu danda'a. Garuu immoo nu yoo ol irra hin jiraanne namni koomentii naaf kaa'uu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu kana yeroo baay'ee ooluma irratti dhiifnaa jechaadha. Achi booda amma kunoo akkuma agartan fidheerraa jechaadha. Saniifuu amma asirratti ni dhoonaa next jennee bira dabarraa jechaadha. Haala kana yeroo next jennee bira dabarru ammallee inni kun maali yoo jettanii kunoo asirratti amma bakka kaardii jedhu kanarratti hunda'a. Bakka kaardii jedhu kanarratti egaan dheekeen booda viidiyoo playlist channel waan nuti feene irra kaachuu dandeenya jechaadha. Booda viidiyoo kanarratti yeroo hunda'u fakkeenyaaf akkaataa YouTube ittiin akkaataa Twitter ittiin banatan inni jedhu ni jira. Akkasuma viidiyoo keessan keessa deemtanii waan barbaadan irra kaa'uu dandeessan jechaadha. Amma ani fakkeenyaaf kanarratti hin dha'a jechaadha. Akkaataa Twitter ittiin banatan isa jedhu kana beeksisuu yoo barbaade kun haala kanaan naaf fidee jira jechaadha. Kuni viidiyoo baay'ee isiniif fidaa jechaadha. Fakkeenyaaf kanuma walakkaa viidiyoo hanga 5 kaa'uu dandeessanii jechaadha. Asirratti walirraa buttanii viidiyoo 5 asirratti beeksisuu ni dandeessanii jechaadha. Egaa kana amma isin agarsiisuudhumaa fi viidiyoo waan nu dhiyaatuufu guutuu waan guutuu takkuma kana godhee isin agarsiisee saniifuu amma seevni goonaa jechaadha kana. Kaardii egaa guuttannee kaaneen booda ammallee asirratti ni dhoonaa. Egaa haala kanaan guuttannee kaaneen booda amma kun haala kanaan nuuf fidaa. Loogoo fi viidiyoo jechaan bakka piroofaayilii keenyaa jechaadha. Loogoo keenyaa fi viidiyoo haala kanaan nuuf fidaa. Nuti kana keessaa kan barbaanne filannaa. Fakkeenyaaf kanan filadhaanii. Egaa haala kana filadhee keen booda asirratti ni dha'a jechaadha. Asirratti egaan dheekeen booda amma viidiyoo filachuudhaaf asirratti ni dha'a. Egaa kana egaan dheekeen booda amma immoo ni filadhaa jechaadha. Kan barbaade as keessa deemee kan akka irra taa'u barbaadu jechaadha. Dhumarratti akka mul'atu kan barbaadu irratti hin dha'a jechaadha. Fakkeenyaaf haala kana egaan dheekeen booda ni mul'ata jechaadha. Ammallee kanallee guuttanneerra seef goonaa jechaadha. Kuni dhuma viidiyoo keenya irratti kan mul'atu. Seef goonaa jechaadha haala kanaan. Egaa haala kanaan guuttannee kaaneen booda ammallee next jennaanii. Next egaa jennee kaaneen booda amma kinoo garacha kennu dabarseera viidiyoon keenya koopiraayitii qabaatee qabaachuu baatee asitti kan beeknu jechaadha. Viidiyoon keenya amma qulqulluudha waa takka koopiraayitii qabuun jedheeraa saniifuu ammallee gara dhumaatti dabarraa next jennaanii jechaadha. Ammallee kunoo egaa haala kanaan fuula dhumaarra geenyeerraa jechaadha. Amma viidiyoon keenya paablikii irra taa'uu qabaa jechaadha. Akka laayiviitti yoo gadhiisuuf feene kinoo asirratti kana raayiti kana itti buunnaa jechaadha. Raayitisa kana itti buunna. Egaa haala kanaan raayiti kana egaa itti buunnee kaaneen booda amma akka ajaa'ibaatti viidiyoon keenya yeroo gadhiisnu sana akka laayiviitti nuuf gadhiisamaa jechaadha. So amma
detailii guutanneerra video elementii checkii visibility akkanuma hundumaa guutanneerra jechaadha video keenya sirriitti akka ajaa'ibaatti haala kanaan waa hunda guutannee gadhiisnee haala kana milkaa'uu dandeenya saneefuu amma gara dhumaatti dabarreerra publish jennaanii jechaadha saniif dhumattee jechaadha so barumsa keenya irraa kan fakkaata hanga video biraatti walitti deebinutti nagaa naaf tura galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa